wanna tokko beekuu nu barbaachisa. Namni tokko cubbuu yeroo hojjetu human facultiin tokko jira. Facultiin tokko nama keessa jiru maayinni namni hafuura qaba, namni rational mind qaba, namni luksammuu qaba, luksammuu yookiin hillina qaba. Hafuurri qulqulluun hillina keenya wajjin haasa'a. Fakkeenyaaf Roomee keessatti yoo dubbisne መንፈስ ቅዱስ hillina የሚመሰክርልኛል jedha Phaawulos. Namni tokko yeroo badii dalagu facultii maayindii keenya keessaati hillina inni jedhamu kun nu ceephaa. Balleessiteettaan nun jedha. So immediately isa balleessine kana fuula Waaqayyoo duratti kufne Waaqayyoo fuulduratti qalbii keenya jijjiirannaa hillinaan keenya fayyaadha jechuudha. Amma hafuurri qulqulluun rational mindii keenya kana wajjin haasaa otoo hin taane hafuurri qulqulluun hillinaa keenya kana kilikii godha. Yeroo nuti badii dalagnu sammuun keenya kun nu ceephaa hin jilbeeffanna Waaqayyoon ifama kadhannaa jenna. Yeroo hafuurri qulqulluu arrabsinu yookiin hafuura qulqulluu irratti namni hamaa dubbatu hafuurri qulqulluun inni sammuu keenya kilikii godhu waan deemuuf sammuun keenya kun noormaaliidha nuun jedhee ta'a qalbii jijjiirachuun hin jiru. As if everything is normal. Maaliif cubbuun inni jenne hillinaan keenya inni nu ceepha'u sun amma nu ceepha'u wanti hundinuu nagaadha jedhee mateenya nuti biyyi nagaadha inni teenya. Garuu biyyi nagaa miti. Sababii kanarraa kan ka'e namichi kun maal wajjin jiraataa cubbusaa wajjin jiraata. Kanaaf namni kun cubbusaatiin dhiifaman qabu jechuun gara qalbii jijjiirannaatti tasa wanti isa fidu hin jiru jechuudha malee Kiristoos kan inni hin duunee fi cubbuun tokko hafeera jechuu miti. Cubbuu hundumaafuu Yesuus Kiristoos du'eera. So namni hafuura qulqulluun arrabsee mootummaa Waaqaatti hin galu jechuu hin dandeenyu. Konfeesii godhaa hin gala. Yoo hafuurri qulqulluun namni kun Waaqayyoon kadhatee hafuurri qulqulluun dhufee sammuusaa kilik godhee gara qalbii jijjiiranaatti yoo fide jechuudha. Inni gara biraan perfectionismiidha jenna. Perfectionismiin maayinni standardizii cubbuu gochuu bira darbee perfectionismiin maayinni namni Kiristoosiin amane cubbuu malee yaale haati'aati cubbuu tokko malee jiraachuu danda'a standardii kanarra gaa jedhanii warri amanan jiru. Perfectionistoota warra jedhaman. Inni kun immoo baay'ee balaadha. Namni tokko biyya lafaa kana keessatti cubbuu malee jiraachuu otoo hin hojjetiin jiraachuu hin danda'a wanti jedhamu hin jiru. Fakkeenyaaf Yohaannis duraa boqonnaa 3:14 irratti namni jedha amantootaatiin namni obboleessa isaa hin jaalanne du'a keessa jiraataa jedha. Wandimmuun waayee በሞት ይኖራል jedha. So በሞት ውስጥ የሚኖር ከሆነ ፐርፌክሽን የሚባል የለም። ፐርፌክሽን ዋንት ጀራም እንጅሩ ገረብራኒ ዮሐንስ ማልጀዳ ዮሐንስ እርጋሳ ዱራ በቆና ቶኮ ለኩሳ ሰገሊፍ ኩዳን ይረቲ ጩቡ ኢንቀምኑ ዮጀነ ጀዳ ጩቡ ኢንቀምኑ ዮጀነ ኦፍሶምና you know Yohaannis ergaa kana kan barreesse du'aa ka'uu booda bara 64 hanga 66 gidduuttidha kan inni barreesse amantoota warra diaasporaa keessa jiran Greek Roman Empire keessa warra jiraniitiif barreesse marree warra amanneef barreesse miti Yohaannis. Kanaaf yeroo jara kanaatiif barreessu cubbuu hin qabnu yoo jenne of gowwoomsinaa jedha. Amantootaan jedha imagine amantootaan kan inni jechaa jiru yoo bara 64 fi 66 gidduutti Yesuus Kiristoos dhufee dhalatee gara Waaqaatti ol ba'ee bara 37tti Phaawulos konvertidii ta'ee bara 70tti Israa'el immoo Yerusaalem diigamuudhaaf bara yeroo isheen haftutti bara sana keessatti amantootaatiif yeroo barreessu cubbuu hin qabnu yoo jenne of gowwoomsinaadha. So perfection wanti jedhamu hin jiru. No one is perfect at all. Kanaaf kutaa sana
namni hin dubbifanne jedhee yaadu. Inni gara biraani cubbuun mootummaa Waaqayyoo keessaa nama baasuu danda'u cubbuu akkamitti inni jedhu yoo konseptii kana yaanna ta'e qalbii jijjiirannaa maaliif barbaachisa jirutti nu geessa. Mootummaa Waaqayyoon alaa cubbuun nama baasuu danda'u hin jira yoo waan ta'eef generally waan jiruuf otoo hin jiru ta'e immoo qalbii jijjiirannaan hin barbaachisu ture. Otoo dhukkubni hin jiru ta'e manni yaalaan barbaachisu. Hakimiinis hin barbaachisu ture otoo dhukkubni hin jiru ta'e. Otoo cubbuun hin jiru ta'eeti qalbii jijjiirannaan hin barbaachisu. By the way, ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf, mucaa Waaqayyoo ta'uudhaaf ayyaana Waaqayyootiin gaafa Kiristoositti amanne fayyina ayyaana Waaqayyoo arganneerra.